والله وانا كان ما جايبه سبحان الله برو مكم كيسة جرى نما جتيسة والله برا obboleessi nama bitu bara obboleessa miidhu bara obboleessatti nama biraa fidatee tumu jechuudha. yaa subhaanallah rabbina waa qajeelchu. assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. kabajamtoota hordoftoota kiyyaa jirra jirtu baga jiraattanii isaa kana geessa isiniin jedha. akkamiin nagaa qabdanii fayyaa qabdanii alhamdulillah rabbil alamin nagaa kiyyaa isinoo fayyaa qabdanii isiniin jedha. bakka isin jirtanitti nageenyi rahmaan isin bira haa jiraatu. daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa isiniin jaalladha isiniin kabajaa ana walitti immoo rabbiin isin haa jaallatu isiniin jedha. bakka jirtanitti nageenyi rahmaan qacita hin qabne kadhuma hin qabne isin bira haa jiraatu isiniin jedha. ka kiristaanaa ka musliimaa hundi keessanuu nagaa naaf ta'a bakka jirtanitti isiniin jedha. warri ammoo subscribe gootanii maatii naaf tatanii na jajjabeessanii asiin nageessan immoo hedduu tokko naaf galatoomaa. galanni keessan jannatal firdoos haa taatu isiniin jedha. na biraa hin dagatamtu galanni keessanii. warri maatii hin taane ammoo akkuma gasseentanii subscribe like share gochuun dagatinaa isiniin jedha. rabbi isinirra haa jaallatu maatii naaf ta'a natti dabalamaa isin jedhaatotaa fi kabajamtoota kiyyaa maashaallah tabaaraka rahmaan hedduu tokko isiniin boone. akkasii daawwattotaa fi kabajamtoota kiyyaa har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko argee viidiyoo nama gaddisiisu viidiyoo garaa nama nyaatu tokko argeetiin obboleessa keenyaaf maaf du'aayin goonee daawwattoota kiyyaa wajjin jedheetiin isinitti dhufe. daawwattotaa fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo maalii argiteen aan jechuun keessa hin oolamu. akkuma beekamu yuutuubii gubbaarratti isinillee waanuma argitan natti fakkaata. bulchaa obboleessa Muktaar namni wallaale hin jiru. yuutuubiraa keessaan illee isa tokko jechuudha. yaa subhaanallah dura akkanni caaltuu bira dhaabatee jaartii Muktaar qabee caaltuu gargaaraa ture agarree jirra hundumti keenya. har'a garuu obboleessisaa bulchaan jechuudha nama itti fidee yeroo inni tumsiisu argee garaana nyaate. daawwattoota fi kabajamtoota kiyya wallaahi garaana nyaate. maaliif garaa si nyaate naan jechuun keessa hin oolamu. nutiin kun bara akkamii keessa jirra? maaltu nutti adeemaa? maal arguuf deemnaa? maal dhagahuuf deemnaa? nama jechisiisa wallaahi laazim. maaliif silaa namni kuni obboleessa garaa tokko keessaa wajjin bahanii rahima tokkotu baate garaa tokkotu baate maayitsanii tokko baate jechuudha. namni kun gaafa bakka tokko taa'ee haadha tokkorraa dhalatee abbaa tokkorraa dhalatee akkasittiin diina walitti bitu hedduu tokko garaa nama nyaata wallaahi laazim. maaliif namni kuni yumkiin Muktaar kun tuqamaa na fakkaata. akka haati manaa isaa haasoftutti waan baay'ee haasofte ani hedduullee keessa beekuu baadhu. caaltuun baay'ee gadhiisaa turte jaartiin Muktaar jechuudha. jaartiin Muktaar kalamaffaa ammoo waan jechaa turte walumaan agarree jirra. Muktaariin natu siiriitti godhee akka inni na jaallatu akka inni caaltuu jibbu waan akkasii na fakkaata. yaa subhaanallah siiriin biyyaa fi biyya alaa dhabdee jirti. ummanni keenya subhaanallah rabbi dhiisee siiriitti amanuu eegalee jira. jaalala yoo taate rabbirraa fala rabbiitii yoo taate numa dhufti. saniif iyyuu yaa obboleewwan kiyya siirii wal jaallattanii siirii waliin dararinaa billaa aleekum rabbi sodaadha. ittaqullaa rabbii keessan sodaadha. akka rabbiin bor irraa nu gaafatu ta'a osoo beektanii osoo dhageessanii waan hin taane hin dalagina. rabbiin sodaata nu keessa haa kaa'u. Muktaar har'aa obboleessa isaa nama biraa maammee nama jedhamu yookaan maammad nama jedhamu itti fidee tumsiisuuf yaalii godhee jira. garuu ammoo bulchaan achi keessatti maashaallah ofirraa qolatee jira haga tokko jechuudha. sanuu maammadicha akkatti dhaadatu agartanii jirtanii. qalloo keessi migiraa furdaa keessi jigitaa jedhanii mammaaksa kana beektan jirtu. qallina isaa ilaalee tuffate natti fakkaatte kanatti na yaamtaa kana siifuu ulee hin baadhu yookaan siifuu dullaa hin baadhu jedhee dullaa harkaa darbatee geetee. garuu ammoo dubbiin akka inni yaadarraa faallaa taate innummaanuu bulchaan xiqqoo ofirraa waan qolate natti fakkaata. maashaallah tabaaraka rahmaan bulchaa rabbi si bira haa jiraatu. Muktaar ammoo rabbi haa fayyisu. Muktaar yoo beektanii yoo yaadattanii obboleessaa kan hangafaa kan yeroo inni caaltuu butee dararamaa ture yookaan dararaa ture sana keessatti agartanii jirtan viidiyoodhaan baay'ee bee haasaa ture obboleessaa kan baadiyyaa sun jechuudha. ani hedduu tokkoon daawwachaa ture yeroo sana hin galle biyya ormaan jira. halkan dalagaa fixee yeroon jedhu
dhaqeetiin ilaala akkam ta'e Muktaar jedheen ilaala jechuudha. Muktaar maalirra gahee har'a oo maalirra oolee jedheen baay'ee daawwataa ture jechuudha. Daawwatataa fi kabajamtoota kiyya yeroo sana biyya namaan jira yoomin dalagaa fixee taa'ee ilaala jechaan ture. Kan wajjiniin rakkataa kan jaarsummaa ergee yookaan jaarsolii ergee akka Muktaariif xumuramu kan gochaa ture obboleessa isa hiisifame yookaan hidhamee ture sana jechuudha. Isa Muktaar hiisisee ture baadiyyaa irratti namni wallaaltan hin jirtanii maqaasaa wallaalu baadhellee viidiyoo irratti argeetiin ture wallaahi isatu wajjin rakkachaa ture jechuudha. Muktaar garuu deemee yeroo caaltuun meeshaasii yookaan mi'asii kan achii qabdu yookaan horii achii qabdu fudhattu akkam horii kiyya caaltuuf kennitaa jedhee obboleessa hiisisee ture jechuudha Muktaar. Aboo rabbi fayyaa siif haa kennu yoo fayyaan qabaanne rabbi fayyaa siif haa kennu. Obbolaa keetti diina hin ta'in. Duniyaa gabaabduuf jettee obbolaa keetti diina hin ta'in. Obbolaa keetti nama biraa ittiin bitin. Orma ittiin bitin obboleessa keetti. Borii sunumaa wal cinaa dhaabata gaafa rakkoon tokko dhuftee gaafa waa tokko mudannoo wayi tokko dhufee kan wal bira dhaabatu obbolaadhuma waan qabu yookaan humnaan jechuudha. Yoo dhabe humna isaatii yoo qabaate qabeenyaan kan nama bira dhaabatu obbolaa ofiiti yookaan obboleessa ofiiti jechuudha. Kanaaf iyyuu yaa Muktaar yoo tuqamtee jiraatte rabbi si haa fayyisu. Yoo ammoo beekaadhaan godhaa jiraatte rabbi si haa qajeelchu. Hordoftoonni Muktaar illee komentii jala deemtanii hedduu abaaraa jirtanii namni tokko tokko sammuu qabaateef waan kana hin dalagu waan ta'eef haga dandeessan du'aa godhaafi. Yoo beekaa godhaa jiraate rabbi isa haa qajeelchu. Yoo ammoo wallaalummaan yookaan ammoo dhamaatiidhaan yookaan immoo sammuun dhukkubsatee godhaa jira yoo ta'e rabbi isaa haa fayyisu. Haadha manaa isaatti rabbi nagaan isaa deebisu. Wallaahi daawwattoota kiyyaan kanatu na dhibee bara akkamii keessa jira. Bara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bara tokkotu dhufaa bara namni akkasuma wal ajjeesu obboleessa ajjeesu yookaan immoo namni wal ajjeesu inni du'ullee waan du'uuf hin beeku. Bara jedhan sanatu nutti geelaata waan jedhamu tokko na yaachise. Guddoorraa beekuu baadhu waan kana dhagayeetiin ture. Inni du'ullee waan du'uuf hin beeku zaban amma dhugaa rabbii dubbachuu fi daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya biyya keenya keessatti inni du'ullee waan du'uuf hin beeku jechuudha. Maaliif abaluu kana godhee abaluu sana godhee dhumaani jettee yookaan immoo oduu namni walii gadi oofuuni namni tokko ka'ee miidhama namni tokko ka'ee du'a jechuudha. Kanaafuu inni du'e sun waan du'eef hin beeku. Zabana sana nutti dhufee waan jedhamu tokko na yaachise daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya. Rabbi nu haa qajeelchu wallaahi. Bara obboleessaatti nama biraa bitee tumsiisu. Bara obboleessa isaa mana hidhaa naqee mana hidhaa keessatti rakkisu. Obboleessaa sun abbaa ilmaaniiti ka duraan inni mana hidhaa keessa ture sun yookaan inni hiisisee ture suni abbaa ilmaaniiti akka haasa'anitti beekuu baadhuyyuu abbaa ilmaaniiti. Saayidoo rabbirraa haa jaallatu akka jaarsummaatti gidduu seenee akka obboleessaa sun achii bahu godhe jechuudha. Muktaar ammoo nama akkasii hin turre. Maaliif daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya inni yeroo biyya Yamanii ture bultii ijaarrachuuf jedhee hedduu tokko carraaqaa ture. Bultiin kuni tasaaka'uu fi diddee hedduu tokko rakkataa ture jechuudha. Hedduu tokko cinqamaa ture. Kanaaf gara biyya isaatii galee erga jedheellee Roozaa wajjiniin bultii dhaabbachuuf hedduu tokko carraaqaa ture. Isaafillee hin milkoofne jechuudha. Yeroo sanas Roozaa waliin illee bultii dhaabbachuuf hedduu tokko rakkataa ture. Gaafa aaruu mucattii kana gaafa dhaqee bute hundi keenya waliin beennaa waliin dhageenyee jira jechuudha. Mucaa xiqqoo butee mucoon kun waan akka hin beektu akka seen taa'aa turte waliin agarree turre akka seetti dhokattee cinqamaa turte waliin agarree turre. Amma garuu gaafa ilma tokkorraa argatu nama akkasitti fuudhee miti akka waan isheen kadhattee itti heerumte tokkotti waan jibbee deeme fakkaata. Nama akkasitti mana barumsaa keessaa bute miti. Nama akkasitti kaayyoo isa jalaa mure miti. Nama akka waan isheen ofiiseetii kadhattee itti heerumte tokko fakkaata daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya. Kanaaf iyyuu dubbiin kun hedduu nama yaachisa. Yeroo ammaa kanatti immoo caaltuu nama dadhabbii qabdu natti fakkaatti. Ija kiyya ta'e naaf hin galle malee nama dadhabbii qabdu natti fakkaata. Saatii ammaa kanatti sila caaltuu kana jajjabeessuu abshir jechuun ni barbaachisa malee dubbii biraa itti fidanii sammuu dhukkubsuun sila hin barbaachifne. Garuu immoo caaltuu rabbi si haa dandeessisu. Maaliif amma mucaan kuni waan biraa dhiisaadha. Kan isheen mana barumsaa keessaa deebitee keessaa butamtee
ni beektan kaa buttaa akka durii sanatti fuudhe waan ta'eef itti dhaga'amuun isu jechuudha. Maaliif aniin kun silaa osoon barachaa jiraadhee akkasiin ta'u wanni kun narraan ga'u jettee yaaduu hin dhiiftu. Mucoon kun kobaaseetti namni biraa dhabamuyyuu yaaduu hin dhiiftu jechuudha. Kuni nama hundarra hinuma ga'a jechuudha. Yaanni akkasii silaa osoo akkattuu baate akkasiin ta'u wanti jedhamu hinuma dhufa jechuudha. Kanaafiyyuu silaa sa'aatii ammaa kanatti caaltuu nama dadhabbii qabdu natti fakkaatti. Silaa abbaan manaa bira jiraate ayizoosh jabaadhu jedheeni waan isheen feete waan isheen barbaadde godhaaf jennaan kun immoo akka hin taanetti itti dhufee carraa dhaga wanti hundumtuu sila waan rabbi biraa qadara rabbi yookaan immoo qadaaf qadara rabbi biraa namaa darbe waan azalitti namaaf darbe namarraa hin hanqaaku. Kanaafiyyuu hedduu tokko rabbiin obsa siidhaaf kennu obsa kadhannaafi caaltullee rabbi sabrii haa kennuuf obsaa kennuuf. Sabrii yeroo isiniin jedhu waan amma ta'aa jiru kana keessatti eenyuyyuu sabrii hin qabu jechuudha. Kan seedhiisaadha eenyuyyuu obsa hin qabu. Too nama biraarra gahee dubbiin kuni eenyu obsa hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu rabbi obsa siidhaaf haa kennu. Bulchaa ammoo rabbi si bira haa jiraatu, rabbi si bira haa dhaabatu. Hamaa miti mokkoromuun inuma jirti. Yeroo inni dheengadda bulchaa eegaa maqaansaa Moktaarii wala garanaan jedhee na barbaadama maal jedhee viidiyoo irra gadhiisee ture. Yeroo sanoo wallaahi daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya kan rabbi keessa kiyya beeku shakkeetiin ture. Maaliif yeroo obboleessa isaa kana akkasitti waamu namni kun duraan obboleessa hangafaayyuu hiisisee ture. Tarii isa kana immoo tumsiisuuf immoo isa kanas mana hidhaa seensisuuf akka jedhaadhe sammuma kiyyatti yaadee dhiise. Wallaahi laazim wallaahi sa'aatiin ammaa kun sa'aatii asriiti. Wallaahi akkasuma hidhee qalbii kiyyatti yaadee dhiise. Waan isin sobaa jiru isinitti hin fakkaatin. Wallaahi waan yaade isinitti maa jira. Tarii miidhuuf immoo yookaan ammoo tumsiisuuf immoo maal yaadeeti obboleessaa kuni duras obboleessa hangafaa obboleessa isa cinaa dhaabatee waa hunda jaarsolii bakka jaarsummaa yookaan bakka abbaa bu'ee waa hunda godhee fi isaaniin walitti araarsee abbaa miceewotiin yeroo inni fuudhe sana keessa yeroo inni mucaa isaanii bute sana keessa walitti araarseeyyuu qabeenya kiyya caaltuuf kennite qabeenya kiyya akkamti caaltuun si biraa fuute jedhee hiisise jedhee obboleessa kana immoo maaliif yaame waan jedhamu tokko natti dhagahamee ture. Illaanuu kunoo inni kanaaf waame inumaayyuu nama biraa itti bite. Mee obboleessa kiyya ati kani obboleessa gidduu seentee reebdi yookaan tumtu sitti nagaamu xiqqoo tokko. Maammaduma maal jettan gaa maqaasaa Maammad waan jennatti fakkaata. Ati xiqqoo tokko sitti nagaamu obboleessa qaba maaliif obboleessa namaatuma jettee sitti nagaamu obbolaa gidduu maa seenta. Isaan akka walitti dhufanitti habixatanii akka wal waamanitti akka wal beellamanitti haasaa isaanii yookaan dhimma isaanii habixatanii obbolaa gidduu maa seensise obboleessa kiyya. Rabbi si haa qajeelchusis. Namni keenya gaasilaa maallaqa irraa hin hafu yoona inni waa afaan kaa yookaan jimaama wayii biteef natti fakkaate. Maaliif jennaan zabana ammaa namni maallaqa irraa dalagaa eenyu abbaa fedhe maan ta'a namni ajaarraa hin qabu maallaqa irraa dalaga jechuudha. Kanaafiyyuu obboleessi keenya kun atis yookaan maallaqaan deemaa jiraatta ta'e maallaqa boriftaan har'a dhumtu jettee obbolaa gidduu hin seenin. Rabbi sodaadhu. Silaa osoo sii danda'ame dubbii isaanii gidduu seentee walitti araarsita malee obbolaa gidduu seentee tokko qabdee tokko tumoo hin qabdu. Maali rakkoon keessan jettee yoo sii danda'ame walitti fayyisuu yookaan walitti araarsuu yaali malee obbolaa gidduu seentee waliin nyaachisii waliin ficcisiisiin siin jedha. Bor waan sirra gahu hin beektu waan dabaree namatti dhufu hin beekan waan ta'eef kanaafiyyuu obbolaa gidduudhaa bahi ati yaa Maammad yoo dhageessa ta'e obbolaa gidduudhaa bahi. Rabbi si haa qajeelchusisi. Akkasii daawwattotaa fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoon kun ilaalee hedduu ta'uu garaana nyaannaan hin isinii fidee dhufe jechuudha. Yoo isinitti tole like share subscribe gochuun dagatanaa isiniin jedha. Comment jalatti yaada qabdannaa akka viidiyoo biraa walitti deebinutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.